welcome fayyaa jirtu jechuun barbaada duraan durseeti. Hordoftoota YouTube gaaddisa barnootaa fayyaa keessanii jechuun barbaada duraan dursee gara keessan dhufeetiin jira si'oosii keessan paartii sadaffaatiin har'a gaafilee haga 30 marasiin dalayne jechuudha. Gaafii 15 hafe haa eegallu gaafilee nafaana bu'aa jechuun barbaada. Duraan dursee kan inni isinitti himadhu like namoonni subscribe godhan subscribe humaa tokko gatii tokko waan tokko isin irraan hir'isu anaaf immoo jajjabina naaf godha jechuun barbaada. Gaafitti adeemnu waan barnoota sadii yookaan gaafii hanga 15 irraa dalaynee kan ture yeroo darbe har'a immoo barnoota kamiin eegalla jechuudha. Barnoota jeneraal saayikooloojiitiin eegalla jechuudha. Akkuma duraan jenne gaafii 5 qabatee jireenya barnoonni hundinuu saayikooloojii irraa eegalla jechuudha. Barnoota afaan sadeen irraa ni xumurra. Nafaana bu'aa jechuun barbaada. Gaafii 16ffaan which one of the following mechanisms helps to improve the short memory through a process of grouping individual bit of information to the large category. Short term memory keessatti mechanismii wantoota xixiqqoo yookaan wantoota garaagaraa walitti qabnee yaamnee tooftaan itti qabannu san maal jedhama? Yeroo gabaabaadhaaf jechuudha. For short termiidhaaf yeroo gabaabaadhaaf malli akkasii saniif fayyadamu san maal jedhama? Chunking jedhama jechuudha. Asirratti chunking fi eenyutu walitti dhiyaate jechuudha? Organizationidha. Asirratti maintenance irraa yoo hiikaa isinitti godhe maintenance rehearsal jechuun adeemsa akkamiiti? Fakkeenyaaf bilbila tokko namni tokko sitti hime 0920 hanga moobaayila kee bira dheeyitee barreeffattutti 0920 jecha irra deddeebitee yaamaa deemtu san maal jedhama jechuudha? Maintenance rehearsal jedhama jechuudha. Ammoo organization jechuun adeemsa wantoota hiikaa qaban walitti qabnee akka yuunitii tokkotti yaamnu jechuudha. Fakkeenyaaf isinii godha. Fakkeenyaaf barnoota naachuraalii sooshalii jenneen qoonnu nuti. Barnoota sooshalii san jira maaltu jira? Ji'oogiraafiin jira, siivikiin jira. Barnoota hedduu yookaan jechoota hedduu kan hiikaa qabaniitu jira jechuudha. Gamanaan immoo naachuraalii jira, maatisiin jira, fiiziksiin jira, akkasuma keemistiriin jira jechuudha. Wantoonni sun kophaa isaaniitti hiikaa mataa isaanii kan danda'e qabu jechuudha. Isaan kana gaafa walitti qabnee sooshaal kan naachuraal jennuun maal jechuudha? Organizationii jedhama jechuudha isaan. Chunking jechuun ammoo adeemsa wantoota hiikaa hin qabnes yoo ta'e lakkoofsaas yoo ta'e wantoota silaa qubee tokko tokko hin jiranillee akka jechatti walitti qindeessine tooftaan ittiin fakkeenyaaf barsiisaan tokko yeroo gaafilee chooyisii gaafa nufattanu yookaan gaafa qormaata chooyisiidhaan hubannu filannoon isaa sun dubbattu godhaa jechuudha deebii isaa sana. Fakkeenyaaf mallee akkasii sun maal jedhama? Chunking meetodii jechuudha. Fakkeenya ni ta'a jechuudha. Illaaboreetiifiin ammoo mala akkamiiti? Illaaboreetiif rehearsaaliin mala loongi termii memorii keessatti ittiin stoor goonu jechuudha. Ittiin tursiifnu. Inni kunis mala akkamiiti? Mala wantoota duraan sammuu ta'e keenya keessa beeknu jechuudha. Fakkeenyaaf barreeffama tokko yeroo osuma dubbifnu maqaa wayii tokko haa agarru. Maqaan isaa sun waan duraan nuti ifa keessa beeknu tokkoon kan wal fakkaatu yoo ta'e gaafa maqaa waan duraan beeknu san yaadannu isa sana akka yaadannutti isa sanii wajjin walitti hidhuun maal jedhama? Illaaboreetiif rehearsaalii jedhama jechuudha malli akkasiisanii. Gara gaaffiitti aanutti ceena. Like subscribe godhame mee dhaabba sagantii takka isinitti fudhatu like godhaa. Gara gaafii 17tti haa ceenu. According to the Maslow's hierarchy of need, which level of need is becomes the focus after the first 3 level of needs that are satisfied. Maal jechuudha kuni akka Abrahaam Maslow jedhanitti hierarchy of need jenni inni kaayesanii irraa jechuudha. Sadii jala kana ol lakkoofne isiin afuraffaratti itti dhufnu san jechuudha. Kana jechuun hiikkaan isiin afuraffaratti itti dhufnu san maal jedhamti jechuudha? A. Social need jedhamti. B. Self actualization dha. C. Love and belongingness dha. D. Esteem need dha jechuudha. Kanaaf the answer is esteem need ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf yoo isin garsiise hierarchiin akkana jechuudha. Abrahaam Maslow akkana kaa'ee jechuudha. Niidii dhala namaa akkana kaa'e. Basic need jee nyaata, bishaanii fi hirriiba fa'aa akkas jee. Kanaaf asirraa gizee ol lakkoofnu 1, 2, 3, 4ffaan eenyu jechuudha? Esteemidha yookaan self esteemii jedhama jechuudha. Gara gaafiitti aanutti haa ceenu. Gaafiin 18ffaan maal jedha? Which of the following is the best description of trait? Hiikkaa armaan gadii kana keessaa tireetii kan sirriitti ibsu isa kamii jedha? A. Permanent personality tendencies that determine our behavior in any situation. B. Physical characteristics that distinguish us from other people. C. Relatively enduring characteristics that influence our behavior across many situations. D. Unconscious tendency to act in different ways according to the situation. So trait jechuun maal jechuudha? The internal
biheevarii namaa jechuudha. Kun fakkeenyaaf keessoo san maal yaada? Maal biliif godha? Kan jedhu internaalii himaa jechuudha. Internaalii namaa in manii situationii keessatti. Ansari is what? Siitaa eetonuu ilaaltan permanenti. Akkana jechuun maal jechuudha? Permanenti personality ibsa jechuun maali? Namni rigiduma jechuudha. Garuu immoo tireetiin maali? Stabiliidha jechuudha. Trait is stable. The stable characteristics of persons or personality at many situation jechuudha. Haalota baay'ee keessatti yookaan haalota hedduu keessatti amala namaa kan control gootudha jechuudha. Tireetiin amala internal behavior miti jechuudha. Kanneen akka biliiviidha, thinkingidha, wantoota akkasiisan keessoo namaa san baaftee kan mul'isuu dandeessu tireeti jechuun akkas jechuudha. Kanaafuu answer is what? Siita jechuudha. Gara gaaffiitti aanu jechuudha yoo ceene the term abnormal psychology refers to the which of the following? Abnormal psychology termiin jettuun maal jenneeti yakuu dandeenya? Maal ibsiti jechuudha. Filannoon A. The more obscure area of psychology that relates to the topic such as what we think about. B. The psychological study of people who are fundamentally odd. C. Psychological research carried out using a highly unconventional method. D. Psychological relating to a typical pattern of thought, feeling and behavior. The answer is what? D dha jechuudha. Maal jechuun abnormal psychology jechuun cognition namaati jechuudha. Psychology jechuun maal jechuudha? Thinking namaa, cognition namaa san jechuudha. Akkaataa namni itti yaadu, akkaataa namni tokkotti waa understand godhu cognition brain namaati wajjin wal qabatu sun maal jedhama? Walumaa galatti psychology-dhaan kan qoratamu yoo ta'u, inni sun abnormal ta'e jechuun maal jechuudha? Abnormal inni sanii maal jechuudha? Atypicalidha jechuudha. It is a typical pattern of thought jechuudha. Or feeling jechuudha. Or behavior jechuudha. Kanaaf the answer is D ta'a jechuudha. Next, a new client comes into the office and tell you about experiencing exercise anxiety, restlessness, muscle tension and having headache almost every day. Also tells you she has trouble sleeping and can't be concrete at work. Hojii isaa irrattis ila sirriitiin hojjechuu hin danda'u. Hirribni isaatis jeeqamaadha. Which disorder describes the client system? Simpitamii yookaan mallattoolee isaa kana ilaaltee gosoota disorderii isaa kana maal jechuu dandeessa? A. Generalized anxiety disorder hin jedhani. B. Depressive disorder hin jedhan. C. Social phobia hin jedhan. D. Schizophrenia hin jedhani jedha. Kanaaf maal ta'e jechuudha? General anxiety disorderidha. Maaliif akkas ta'a? Simpitamii isaa kana ilaaluu dandeessa jechuudha. Excessive anxiety ni qaba, restlessness ni qaba, muscle tension qaba, headache mataa dhukkubbii mataallee ni qaba, hojii isaa hojjechuu hin danda'u, hirribni isaa jeeqamaadha yookaan hirriba hin argatu, takka hirriba humnaan rafaa, qaamni isaa akkanuma dadhabaa. Mallattoolee kana hunda gisee kan walii qabdee ilaalte general anxiety disorder jettan jechuudha. Social phobia fakkeenya bakkuma namoonni baay'een itti walii qabamanitti sodaachuudha. Fuula namaa dura ba'ee dhaabbachuu sodaachuudha jechuudha. Kun social phobia akkasii. Schizophrenia immoo mind disorder jechuudha. Kun sammuun kee yoo disordersite akkana jedhama jechuudha. Schizophrenia kanaaf general anxiety disorder ta'a jechuudha. Gara gaaffii itti aanutti hojjenne gaaffii 21 maal jedha? General physics-tiin gaaffii 21 faranii eegalla. Gaaffii 21 maal jedha? A simple diode can be used as simple diodiin akka maalitti nu fayyaduu danda'a? Diodiin maaliidha? Dura diodii jechuun meeshaa akkamiiti? Device alternative current gara maalitti jijjiiruu jechuudha? Gara direct currentitti jijjiiruuf fayyadu saniitu diodii jedhama jechuudha. Walumaa galatti adeemsi diodiin jechuudha. Alternative current gara direct currentitti jijjiiruu san maal jedhama? Reactification jedhama. Kanaaf akka reactifieratti gargaara jechuudha diodiin. Simple diodiin akka reactifieratti gargaaruu ni danda'a jechuudha. Gara gaaffii 22 hojjenne which one of the following statement is wrong about the magnetic field? Dirree magneetii ilaalchisee himni sobatee kamii jedha? A. Magnetic field line leaves north pole and enter into the south pole. B. A bar magnetic is a source of magnetic field. C. Magnetic monopole do exist in isolation. D. Magnetic field lines are stronger at the pole. Akkuma beekannu sararoonni dirree magneetiidha. Sararoonni dirree magneetii eessatti cimu? Bantiilee irratti ni cimu jechuudha. Bantiilee irratti ni cima. Kanaaf inni kun sirriidha. Noorzi irraa gara maalis seena jechuudha? Gara saawuzitti seenaa jechuudha. Kanaaf
Aani sirriidha. Bara maagneetiin gosa fakkeenya maagneetii keessaa tokko ta'e akka madda maalitti fayyada jechuudha. Madda dirree maagneetiitti kan gargaartudha. Tunis sirriidha. Maagneetiin fakkeenyaaf bantoowwan maagneetii jechuudha. Bantoon noorziitii fi bantoon soowuziituun adda baatee saawuziin tun kophaa jiraachuu ni dandeessi. Sobaa jechuudha kun. Bantoon maagneetii adda ba'ee jiraachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf zaansari iswaat C ta'a jechuudha. Gara gaafiitti aanutti yoo ceene gaafii 23ffaan maal jedha? Bernoulli's principle states that. Bernoulli's principle san maal jedhibse? A. The pressure at any part or any point, kinetic energy per volume and potential energy per unit volume is constant. B. The pressure at any part or any point and the kinetic energy per volume is constant. C. Kinetic energy per unit volume and the potential energy per unit volume is constant. D. The pressure at any part and the potential energy per unit volume is constant. Gaafiin kun baay'ee challenge nama gooti jechuudha. Maaliif wantoonni achi keessa sirraa constant ta'an hedduutu as keessa jira jechuudha. Hedduutu jira. Kanaaf amma wantoota sadeenuu kan walitti qabatuutu sirriidha jechuudha. Maaliif pressure akkasumas kinetic energy fi potential energynis constantidha jechuudha. Bernoulli's yoon isin garsiise fakkeenyaaf ilaala asitti kunoo Bernoulli's formulaan sun kana jechuudha. Bernoulli's formulaa sana hin irraanfatina kana jechuudha. Isa kanarraa inni pressure inni baasu san kana jechuudha. Kinetic energy inni baasu san kana jechuudha. Potential energy inni baasu san kana jechuudha. Kanaaf wantoonni kun sadeen maali? Constantidha kan jedhu san formulaa eenyuti jechuudha. Kan Bernoulli's jechuudha. Mee like godhaa ijoollee teenya. Maal wal jajjabeessuun isin hin miidhu? Like godhaa. Gaafii 24ffatti yoo dhufne which one of the following statement is correct? Himoota lamaan gadii keessaa kamtu hima sirriitii? Work done by conservative forces path dependent dha. B. Projectile motion is two dimensional motion dha. C. Initial velocity is non-zero for free falling motion. D. In collision linear momentum and kinetic energy must be conserved dha. Kanaaf himni sirrii ta'e isa kam jechuudha. Himni sirrii ta'e projectile motion maal qaba? Sochii dimensionii lamaati kan jedhu sirriidha jechuudha. Maaliif projectile motion x and y dimension qaban ta'eef sochii dimensionii lamaati kan jedhu sirriidha. Work done conservative force dhaan maal irratti hundaa'aa jiru kuni paazii irratti osoo hin ta'in karaa deemame sana irratti osoo hin ta'in maal irratti hundaa'aa jechuudha. Pointii initial pointii fi end irratti hundaa'aa jechuudha. Pointii jalqabaa irraa ka'ee fi itti dhaabbatu sana irratti hundaa'a. Kanaaf pointii dependentidha malee it is not what pass karaa irra deemame irratti hin hundaa'u jechuudha. Work done by conservative kami non conservativeetu paasii irratti hundaa'a jechuudha. Initial velocity ammoo free falling dha jechuudha. Sochii kufaatii walaabaa keessatti bakka feetetti jechuudha. Yeroo feetetti sochii kufaatii walaabaatiif initial velocity maal jechuudha? Zero dha jechuudha. Initial velocity of free falling motion is zero at any point at everywhere jechuudha. D. In collision linear momentum and kinetic energies must be conserved dha. Kun maali? Asirratti wanti ati beekuu qabdu collision bakka meeqa qoodama? Ni qooddaa jechuudha. Collision elastikii fi in elastikii qaba jechuudha. Collision elastikii ganda in elastikii qaba. Elastikii keessatti sirriidha. Jarri lameenuu conservedidha. Garuu in elastikii keessatti eenyu qofa conservedidha? Momentumii qofaatu conservedidha jechuudha. Kanaatu soba isa taasisaa jechuudha. Kanaas like godhaa ijoollee teenya. Subscribe godhaa. Hiriyoota keessaniifis share godhaa. Har'aa baratanii jechuudha. Bifa kanaan qophaa'e jechuudha. Siyoosiin keessanii baay'ee rakkatina ni dalaydanii irraa isin amalkeessachuu barbaada. Gara gaafiitti aanutti hojjenne gaafiin 25ffaan maal jedha? The position of object moving with simple harmonic motion is given by this, where x is meters and t is the time. T kan achi keessa jiru sun jechuudha. T is the time in second. What is the period of oscillation system? Kun maali? Distaansiitu kenname jechuudha. Distaansiin formulaa kanaan kenname achirra dhaabbateeti periodii nu gaafate jechuudha. Period of oscillation nu gaafate. Nuti asirraa dura maal beekna jechuudha. Akkami kenname equationiin isaa amplitude cosine of angular frequency times t formula kanaan kenname jechuudha. Kana jechuudha. Kanaaf inni t biraa kun maal jechuudha? Angular frequency dha jechuudha. Inni san maali? Fakkeenyaaf 6 pi kan jettu sun jechuudha. 6 pi kun maali? Angular frequency dha. Kan time duubaan jiru kun jechuudha.
amplituudiin isaa meeqa isin jeeslee meeqa jechuudha kanuma duubaa kana fudhattaa jechuudha afuruma kana ta'a jechuudha. Egaa fakkeenyaaf angular frequency qabbaafatte booda maal yaadachuu qabda jechuudha. Periodiin akkam ta'a? Period of oscillation is equals to what? 2 pi over maal ta'a? Angular frequency ta'a jechuudha. Kun formulaa dhaabbataadha. Asirra dhaabbanne kana booda angular frequency baafannee jirra. 2 pi dhaaf yeroodha jechuudha. Kana booda periodiin maal ta'a? Period is equals to 2 pi over angular frequency meeqa? 6 pi dha jechuudha. Pi cancel pi dha. Pi ni dhaamsa jechuudha. Lamaan takka lamaan sadii sekandiidha jechuudha. Yeroo maaliin kaa'amti? Sekandiin kaa'amti waan ta'eef 1 over 3 sekandii ta'a jechuudha. Gaafitti aanutti haacinu communicative English itti dhufnee jirra. Gaafiin shanan afaan isaa jechuudha. Gaafii 26 irraa eegalla. School of Biological Science and Biotechnology of Haramaaya University have been conducting further field experiment on monkeys. Blank last September. It is hoped a result will be reported after 2 months. Kan biological science fi biotechnology dha. University Haramaaya jechuudha. Inni University Haramaaya fudhateef maali? COC tan akka University Haramaaya jechuudha. Has been conducting further field experiments on monkey. Qorannoo irra godhanii jechuudha irratti. Yoom blank last September. Daltiin isaa immoo ji'a lama booda ni ifoomaa jedhamee eegama jaa. Bakka duwwaa kana guutuu kan danda'u kan armaan gadii keessaa kamii jaa. A ever since, B after, C however, D since. Kun maal ta'a jechuudha? Sinsiidha. Maaliif sinsiin gara duubatti deebinee ka'umsa yeroo bakka tokko irraa ka'u jechuudha. Laati Septemberii darbee sanirraa haaftee qorannoo san gaggeessaa jirti jechuudha. Qorannoo isii saniif ammoo rizaltii ji'a lama booda ni ifoomsiti jedhamee eegamaa jetti. Karaa biraati yoo akka biraatti si galuu dide maal godhuu qabda jechuudha. Asuma dhuftee Haramaaya University has been conducting kan jettu maali? Present perfect continuous dha. Kanaaf present perfect fi perfect continuous keessatti siinsii fi fooriin baay'ee fayyadamna. Especially keessattuu present perfect keessatti. Kunillee present perfect continuous dha. Siinsii ni fayyadamna jechuudha. Tokko formulaa kanaanis deebisuu dandeessa. Lammaffaa immoo last September achirraa haafneeti jechuudha. Achirraa haateeti Septemberii dabaree yookaan fulbana dabaree irraa eegalteeti qorannoo kana godhaa jirti yeetiin hojjira jechuudha. Hiikkaa isaatiinis yoo alaaletti hiikkaa tarree guutuus yoo hiikuu dandeesse inuma argatta. Formulaa kanaanis yoo deemte inuma argatta jechuudha. Gaafitti aanutti waa ceenu gaafiin 27ffaan maal jaa? Kidaamoo kun maaliif conversationii dhagaa waliin dubbiidha. Kidaamoon akkam jeeni? Is not this boy Lammy's brother? They are quite alike. Maal jeen jechuudha. Heelan tanaan akkana jee. Kidaamoon maal jeeni? Hay inni kun obboleessa Lammiitii miti jeeni jechuudha. Ni gaafate jechuudha. Hay hedduu Lammii wajjin wal fakkaatanii jeen. Kana booda Heelan maal jettiin? Heelan blank. He is Lammy's brothers illoidha. Brothers illoidha malee brother'ii miti jechuun deemti barga. Fakkeenyaaf achi dhuftee hanga kanaan beektaa jechuudha. Waan bakka duubaa galu san barreeffama blank space duubaan jiru kanaan beektaa jechuudha. Inti bakka duubaan kan namti tanaan beektaa jechuudha. Brother'ii illoidha malee maali miti? Brother'ii miti. Brother'ii jechuun haati takka abbaan tokko jechuudha mire. Kun brother'ii illoidha. Kan karaa gaa'ilaa faan karaa cidha garagaraa faan karaa fuudhaa fi heerumaa keessa faan firummaa akkasii karaa saniin dhufte faa malee kan haadhaa fi abbaa tokko wajjin dhalatanii miti waluma fakkaatan malee jechuudhaaf deemtii mire. Kanaaf blank space irra maaltu galaa? A welcome, B I think so, C yes he is not, D no he is not. Kanaafuu maal jechuun qabdi jechuudha asirra? Lakki akkasii miti jechuun qabdi jechuudha. Lakki obboleessa Lammiitii miti. Eenyu isaaf brother illoidha malee obboleessa isaatii miti jechuun qabdi. Kanaaf zaansariis maal ta'a? D ta'a jechuudha. Gara gaafiitti aanutti ceenaa laayik godhuun dagatinaa jechuun barbaadeeti. Laayik godhuun dagatinaa ijoollee teenya. Gaafii 28 yoo dabarre 28ffaan maal jedhaa? Everybody here is a blank student. You need to work much harder than ever. Maal isiniin jechaa jirti jechuudha. Isinuma gorsaa jirti jechuudha. Namni kamiyyuu yookaan barataan kamiyyuu kan bakka tana jiru bakka duwwaadha. Kanaafuu maal ta'utu si barbaachisa jechuudha? Jabaattee hojjechuutu si barbaachisa. A competitionalidha, B competitionidha, C competitiveidha, D competitionalidha. Asirratti wanti ati beektu student jettutu maali?
student kan jettu maqaadha. Kanaaf maqaa dura galee waa'ee maqaa sanii kan ibsu maal jechuudha? Maqibsii jedhamti jechuudha. Kana keessaa kamtu maqibsiidha? Kompitiishinaaliidha moo kompitiishiniidha moo kompitiitiiviidha moo kompitiishinaaliitu adjektiiviidha? Barattoonni bakka kana jiran hundinuu barattoota dorgomaadha. Kanaafuu jabaattanii hojjechuu isinirraa barbaachisaa jetti. Kanaaf adjektiivii tan taate kam jechuudha? Adjektiiviin kompitiitiiviidha jechuudha. Kaan adverbiidha, kaan naawuniidha. Kanaaf bakka tana maal barbaada jechuudha? Ingiliffaa keessatti jechuudha. Maqaa duruu dhufeeti maqibsii jechuudha. Maqibsiin maqaa duruu dhufeeti waa'ee maqaa sanii informaationa gaatee kanna jechuudha. Gara gaafii 29ffaatti yoo dhufne gaafii 29ffaanis bifa konverzeeshiniitiin jechuudha kasiin dhufte. Gaafiin akkanaatun gaafii intiraansii irratti fattanamaa turtanii jechuudha. Gaafii kana akka 29ffaatuni fiita akka reebusan jechuudha. Tigistii maal waliin jedhani? Tigistii fi Mustafaa waliin dubbate. How far is law and the social science library from here? Maal jetteen jechuudha. Library looyidhaa yookaan kan social scienceidha. Iddoo nuti jirru tanarraa hagam takka fagaataa gaafate jechuudha. Mustafaan maal jechuudha? Mustafaa is blank. A. I am not librarian. B. Library is house of wisdom. C. Is this the biggest library on the campus? D. Sorry, I am stranger myself. Maal jechuu ni qaba jechuudha amma. Maal deebisuu qaba? Yoo fakkeenyaaf fageenya inni irraa qabu takka meetira 100 takka meetira 50 jee beeke meetiruma sanga sana akkana jee himuu fi yoo hin beekne ta'e immoo an akkana lakki yaaboo kana hin beekuuti mee nama biraa gaafadhu jeeni seeraan foormaalii itti dubbatu qaba jechuudha. Ingiliffaa keessatti foormaalii walitti dubbatama jechuudha. Kanaaf zaansarii maal ta'e jechuudha? Soorii jaan dhiifama. Ani fiifuu keessummaadha. Bakka kana hin beeku jechuu deemaa jechuudha. Kanaaf zaansarii diitaa gara gaafii 30ffaa fi 30tti yoo deemne it is clearly blank passengers blank to smoke in the train still they blank ignorant. Maal jechaa jira? Imaltoonni sigaaraa tireenii yookaan baabura keessatti aarsuun seera akkasiisan san dubbataa jira. It is clearly blank passenger. It is hin tummaali bakka buuti seera san jechuudha. Ulaagaa akkasii kan tumame san bakka bu'u jirti jechuudha. Isin sun seera bakka bu'u jirti. Looyidha bakka buuti jechuudha. A. Written are not allowing have been. B. Written was not allowed. B. C. Wrote do not allowed are being. D. Written are not allowed are being. Kanaaf maal ta'e jechuudha? It is clearly written ta'e jechuudha. Seerri akkasiisan barreeffamee jira. Paaseenjeriin yookaan imaltoonni sigaaraa baabura keessatti aarsuu hin eeyyamamuuf kan jedhu. Hin eeyyamamaa fi not allowedidha. Not allowed kan jedhu. They are being ignorant. Seera akkasiisan dagatameeti namni sigaaraa baabura keessatti aarsaa jira jecha akka nama jiruuti jechuudha. Kanaaf zaansaris dii ta'a jechuudha. Thank you ijoollee keenya. Galatoomaa jechuun barbaada. Like godhaa, subscribe godhaa, hiriyoota keessaniis share godhaa. Foorumii kanaan ba'aa COC jechuun baay'ee qormaata salphaadha, baay'ee hin dhiphatina. Irraa isin milkeessuu jechuun barbaada. Nagatti.